qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Obboleessa keenya Daawon Gammachiis galatoomii maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan guyyaa har'aa mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaatti kan argamtan akkam bultanii akkam jirtu akkam yoo nageessan nagaa Waaqayyoo yeroodhaa yerootti kan nu eegee ba'aa bu'ii baay'ee keessa nu dabarsee mana isaatti immoo walitti nu qabee galanni isaaf haa ta'u maqaan isaa ulfaatu. Akkasumas guyyaa har'aa yeroo keessan qaalii ta'ee fudhattanii Waaqayyoof galateeffachuudhaaf galata isaa galchuudhaaf fuulduree uummata keetii dhaabbadheen maqaa keetiif faarfadhaa akkuma Daawit jedhee fuulduree uummataa dhaabbachuu mataan isaa in ulfaata. Isarratti immoo Waaqayyoon galateeffattanii faarfattoonni mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waaqayyoo sagalee jireenyaa isin dhaggeeffachiisu bara tajaajila keessanii isiniif eebbisu isiniif dheeressu. Akkasumas wangeela Waaqayyoo guyyaa har'aa kan nu barsiise obboleessa keenya Waaqjiraa Waaqayyoo bara tajaajila isaa eebbisu sagalee jireenyaa isa dhaggeeffachiisu mee harka walitti dhaafii galateeffadhaa. Kun bu'aa guddaa kan nama gammachiisu akkuma daa'imman nurkaa boru fuudhan jennee gaafa jirri wal qabatanii kutaa isaanii dhaqanu sana gammannutti kennaa fedhii of keessa jiru namnis Waaqaaf akkana kennee ala tajaajilaaf jedhu jirras keessaa qabeenya qabdanu kennaa qabdan kenna Waaqayyoo qabeenya Waaqayyoon isinii kenne qabdan owwaaltaniin taa'ina itti gaafatamtu. Gati kana nama tokkos haa ta'u nama lamas haa ta'u tajaajiluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf obboleessi keenya guyyaa har'aa wangeela caqasee qalbiin keenya abboommii Waaqayyoo wajjin akka ta'u godhee yeroo fudhateetu sirriidhumatti nu qorachiisee nu hubachiisee galmi keenya dhaqee fedhii Waaqayyoo bakkaan ga'uudha. Wal gorsinee wal sirreeffannee fedhii isaa abboommii isaa eegnee mootummaa isaa dhaallee jiraachuudha. Kanaaf jirri fedhii akkanaas qabdanu daraa isiniin jenna uummata keessan tajaajiluudhaaf of kennaa isiniin jenna.